Ji'oottan ja'an darbanitti abbootii qabeenyaa kaapitaala qarshii biiliyoona 263 ol galmeessan 8,000 ol hojiitti galchuusaa biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa beeksise. Abbootiin qabeenyaa haala mijataa investimentiif naannoon Oromiyaa qabdutti fayyadamuun dhufaa jiraachuu isaanii ibsameera. Hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmed Idris ibsa miidiyaaleef kenneen akka dubbatanitti abbootii qabeenyaatiif leenjii kennuu fi ogeeyyii barbaachisoo dhiyeessuu keenyaan humni oomishtummaa isaanii dabaleera jedhan. Boordiin investimentii Oromiyaadha. Marsaa lama waltajjii ta'ee jira. Marsaa lamaan waltajjii ta'ee kanaan investoroota hedduudhaaf piroojeektii investimentiidhaa murteessee jira. Akkuma beekamu marsaa jalqaba irratti onkololeessa jalqaba irratti piroojeektii 3,163 birrii kaapitaala birrii biliyoona 90 fi miliyoona 600 galmeessan gaafa hojiitti galan immoo nama 200,000 fi 84 fi 174 carraa hojii uumuu danda'an marsaa jalqaba irratti murteessee marsaa lammaffaa irratti dhuma ji'a muddeedha ammaan tana torbaan tokko dura jechuudha. Piroojeektii investimentii 5,000 fi 158 kaapitaala birrii biliyoona 100 fi biliyoona 72 fi miliyoona 500 ol galmeessan murteessee jira. Piroojeektoonni kun gaafa bifa guutuudhaan hojiitti galan carraa hojii 400 fi 6,952 uumuu hin danda'ani. Walumaa galatti ji'oota ja'an dabran kana mootummaan naannoo Oromiyaadhaa sochii investimentiidhaaf kanneen lafa hektaaraa 100,000 fi 43 investimentiidhaaf akka oolu godhee jira. Piroojeektii waliigala 8,321 investimentii piroojeektii investimenti murtii akka argatan godhee jira. Piroojeektoonni kun walitti yoo fudhannee ilaallu kaapitaala birrii biliyoona 200 fi biliyoona 63 kan galmeessanidha. Gaafa humna guutuudhaan hojiitti galan nama 691 olii fi carraa hojii uumuu danda'an jechuudha. Piroojeektoota oomishatti galuu qaban hordofuu fi deeggaruun ji'oottan ja'an darbanitti piroojeektoota 2,399 oomisha eegalaniiru jedhan. Murteessuu qofaa miti mootummaan keenya warra murtaawanii hojii keessa jiranis deeggarsa hordoffii cimaa taasisaa fi turee jira. Abbootii qabeenyaa kana dura murteessinee fi hojii keessa galan deeggarsa leenjii taasisaa fi turree jirra. Deeggarsa faayinaansii taasisaa fi turree jirra. Deeggarsa infraastiraakcharii taasisaa fi turree jirra. Akkasuma immoo humna namaa ga'umsa qabu indaastirii keessa galee hojjetee bu'aa indaastiriidhaa ol kaasuu danda'u leenjifnee indaastiraalistootaaf dhiyeessaa turree jirra. Bu'uuruma kanaan indaastiriin naannicha keessa jiru humni oomishtummaa isaa yeroo biraatirraa baay'ee dabalee jira. Bara dabre sa'a tana parsantii 63 turre. Ammaan tana capacity utilization of industry kan naannoo keenyaa jechuudha. Average-dhaan yoo fudhannu parsantii 65.4 irraan geenyee jirra jechuudha. Piroojeektoota oomishatti galuu qaban deeggarree hordofnee piroojeektii bara dabran murtaa'ee fi oomishatti akka galan deeggarsa hordoffii cimaa taasisaa fi turree jirra. Bu'uuruma kanaan investimentiin 2,399 kan indaastirii qonnaa tajaajila bara kana tajaajila oomisha eegalanii jiran jechuudha. Oomisha eegalanii jiranii. Investimentiif xiyyeeffannoon kennamee hojjechuun carraan hojii dabaluu sharafa biyya alaatii galuu dabaluu fi oomisha alaa galuu bakka buusuun danda'ameera jedhan obbo Ahmed. Kana gochuu keenyaan carraan hojii dabalee jira. Kana gochuu keenyaan foreign karansiin doolaarri oomisha alatti ergineerraa dabalee jira. Kana gochuu keenyaan oomishni alaa galuu biyya keessatti bakka buusuun dabalee jira. Kanaaf bu'aa gurguddaa galmeessuu dandeenyee jira jechuudha. Kana caalaa naannoon keenya akkuma beektan naannoo haala mijataa qabudha. Haala mijataa inni qabu kanatti daran fayyadamnee investoroonni naannoo keenya bal'inaan akka dhufan taasisuudhaaf promooshinii qindaawaa gaggeessaa jirra. Promooshinii qindaawaa kanaanis fi bu'aawwan dhufaniin investoroonni baay'een amma naannoo keenya hojiidhaaf filatamaa taasisanii jiranii.